manni marii bakka uummataa baajata mootummaa raggaasuu qofa adoon taane baajanni qusannaanii dhimma barbaadameef akka oolu fi hordofii cimsuu qabaa jedhanaaf yaa'in ittaantuun mana marii bakka uummataa addee Loomii Baduu. Manni marii bakka uummataa jaafaa bara hojii sadaffaa walgahii idilee 32ffaa taa'anii ajandaawwan lama irratti mari'atee jira. Manni marichaa raawwii gabaasa odeetara muummichaa federaalaa bara baajataa 2015 dhageeffatee jira. Badhaasoo illee gabaas dabalata qaba. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 32ffaa bara hojii sadaffaa taa'een ajandaawwan lama irratti mari'ateera. Haaluma kanaan manni marichaa qaboyaa'ii bara hojii sadaffaa walgahii idilee 31ffaa qorate sagalee guutuudhaan raggaasiseera. Manni marichaa manneen hojii mootummaa federaalaatti raawwii odiitii maallaqaa fi seera qabeessummaa baajataa bara 2015 irratti miseensota faana mari'ateera. Odiitarri muummichaa federaalaa addee Masarat Daamtee bara baajataa 2015tti manneen hojii mootummaa federaalaa kanneen hin ilaalamne 11 ala ኦዲተር ሙምቻ ወጂ ኦዲቲም ዲቤንታ 94 ol raawwachuu himan በ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ የተካሄደውን ፋይናንስ ነጋነት ኦዲቲ ማለቃ በረባጅታ ኩመለማፍ ኩረሻን ራቦተሜን ኦዲተር ሙምቻ አብሌ ቁለተኮ ሰበባ ይሮቲን ኢንላለሚን ራከነፊ መኔኖጂ ኡንደላሉን ሀርከ 94 ራቦተሜር ወሉማ ገለቲ ገባስን ራዊ ኦዲቲ 43 ከራቦተሜ ዮቶ ከናንስ ሀርከ 97 ጦቃቶ በለማ ሆጀተሜራ argannoowwan odiitiidhaanis qabiinsi maallaqa callaa hanqina akka qabu eeran. 2015 በጀት ዓመት የወደ ውጤት ሲታይ ነቀፌታ ያለበት 79 ከጥቂት ጉድለቶች በስተቀር ዋን ኦዲቲ በረኩመ ለማቆሸኒ የሮ ኢላለሙ ረኮም መኔኖጂ 79 ከይሰት ከሙለት ይወጣው መኔኖጂ ጋሪታን ሸንተመታው ነደበይር መኔኖጂ ያደት ቀኖን እንደንዳምነ ተርባ አካታን አርገኖን ኦዲቲ ኒ አከርሲሳ አርገኖውን ኦዲቲን ቀቢንስ ማለቀ ጨላ አንቅና ከቀቡ ይላልራ ሚሴንሶኒ መነመሪቻስ ጋፊፊ ያዶተ ቀበን ካሰኒሩ ከወደት ግኝት ማሻሻያ ያሳይ መስሪያ ቤቶች ቁጥር እየጨመረ የመጣ ቢሆንም አርገኖ ኦዲቲን መኔኖጂ ፎየን ሰፊዳ ጅራተንስ በረባጅታ ኩመለማፍ ሸኒ መኔኖጂ ያደት ቀኖን እንደንዳምነ ጃጋኔሩ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትን የደረሰበትን የእድገት ደረጃ ኦዲተር ሙምቻ ፌዴራላ ሰደርካ አመራገይ ሄዱን ድንቅሲፈዳ ኬሰቱ መኔን ሆጂ ሞቱማ ባዬ ታቀቡ ደንዳኒሩ ጭሚናፊ ሀንኪነ ስሬቲ ጢንጣሉን ኦዲተር ሙምቻ ሆጂ ጋሪዳ መንግስት የሚያደርገው በጀት በአግባቡና በስርዓቱ መጠቀም አለባቸው። manneen hojii mootummaa bajeta mootummaa ramaduu sirnaan itti fayyadamuu qabu. Keessattuu qajeelfama maallaqaa hordofuudhaan dhimma maallaqni sun barbaachisuuf qofa oolchuu qabu. Walitti qabduun koree dhaabbii bulchiinsa baasii mootummaa mana marichaa Dr. Yeshimma Beeddamise argannoo odiitara muummichaa irraa ka'uudhaan manneen hojii mootummaa federaalaa qabeenya uummataa qisaasame akka deebi'u gochuu qabu jedhan. ካለፉት ተከታታይ ዓመታት ጋር ሲነጻጸር መሻሻሎች ቢኖሩ argannoon odiitarri muummichaa dhiyeesse kan baroota darbanii faana yeroo laalamu jijjiirama qabaatus gabaasa ammaa kanaan akkaataan herreegnitti qabamuu fi hojimaanni keessoo manneen hojii maallaqa irratti qaban rakkoo akka qabu ilaalleerra. Koreen dhaabbii dhimma kana yeroo yerootti hanqinootaa fi ciminoota addaan baasaa tureera. Argannoo kanarraa ka'uudhaan manneen hojii mootummaa federaalaa qabeenyi uummataa qisaasame akka deebi'u gochuu fi qaamoleen badii keessaa harka qaban immoo seeratti akka dhiyaatan gochuun barbaachisaadha. Afiyaa ittaantuun mana maree bakka bu'oota uummataa addee Loomii Baduu manni maree bakka bu'oota uummataa bajata mootummaa raggaasisuu qofa osoo hin taane bajanni qusannaan akka hojiirra oolu hordoffii cimsuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. ምክር ቤቶች በጀት የማጽደቅ ብቻ አይደለም፣ የጸደቀው በጀት በጣም ቁጥብነት በተሞላበት manni maree baajata mootummaa raggaasisuu qofa osoo hin taane baajanni qusannaan akka hojiirra oolu hordofuun barbaachisaadha. Baajanni mootummaa dhimma barbaadamuuf qofa ooluu fi sirna maallaqaa eegee hojiirra oolaa jiraachuu hordofuuf dirqama guddaa qabna. Argannoon odiitara muummichaa hordoffiin maallaqa manneen hojii mootummaa sirnaan cimuu akka qabu kan agarsiisu akka ta'es eerameera. Oduu bal'inaan qaban kan itaan nuti darbinu BRICS garee sirna faayinaansii fi diinagdee addunyaa haqa qabeessa gochuu fi hojjetu jedhan pirezidaantii ittaanaa paartii badhaadhinaa Abbaa Danfaara. Fooramiin siyaasaa idil addunyaa miseensota biyyoota BRICS Raashiyaa magaalaa Vilaadivostokitti taa'amaa jira. Abarata Shoomaa dabalata kanatti qindeessee jira.
Gareen BRICS fedhii hawaasa addunyaa hedduuf kan dhaabbatee fi sirna faayinaansii fi dinagdee addunyaa haqa qabeessa gochuuf tumsa dippiloomaasii damdaneessa ta'edha jedhan pirezidaantiin itti aanaa paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa. Foorumiin siyaasa idil addunyaa miseensota biyyoota BRICS Raashiyaa magaalaa Vilaadivostokittis taa'amaa jira. Pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa foorumicha keessaa waltajjii mata duree addunyaa irratti biyyoota heddummina bakka bu'an keessaa tumsa dinagdee fi faayinaansii cimsuun addunyaa irratti sirna haqa qabeessa dhugoomsuu jedhuun qophaa irratti ergaa dabarsaniiru. Jabana addunyaan hidhata cimaa waliin qabdu kanatti tumsi dinagdee biyyootaaf filannoo qofaa osoo hin taane daandii hariiroo daraan cimsuuf barbaachisu ta'us eeraniiru. Sirna dinagdee haqa qabeessa ta'e diriirsuu irraa eegalee hanga garaagarummaa guddina tekinooloojiitti jirutti qormaatilee idil addunyaa mudatanitti waloon deebii itti kennuu qabnas jedhaniiru. BRICS hojimaata addunyaa duraan turee fi daangaa ce'uun deeggarsa dinagdee uumuuf hojjetaa akka jirus himaniiru. Itoophiyaanis hammattoo deeggarsaa haala addunyaa yeroo amma gidduu galeeffate waliin caalaatti of firoomsuu fi gahee ishee baachuuf fedhii olaanaa akka qabdu eeraniiru. Miseensonni biyyoota garee BRICS biyyoota guddataa jiran cinatti kan dhiisee fi sirni dinagdee addunyaa baratamee itti fufuu hin qabu yaadama jedhuun qabsoon akka godhamuuf gaheen bahataa jiran olaanaa ta'uu obbo Adam Faaraan ibsaniiru. Biyyoonni miseensotaas hireen haqa qabeessi qabeenyaa fi carraawwan garaagaraa akka jiraatuuf caalaatti irratti hojjechuuf mormuu akka qabanis ibsaniiru. Itoophiyaan Afrikaa irraa guddina dinagdee ariifataa galmeessaa jirtuu fi sadarkaa dinagdeen shanafarratti argamtu biyyoota miseensota BRICS waliin hariiroo cimaa uumaa akka jirtu eeruun tumsa kanas gara dameewwan garaagaraatti babal'isuu akka barbaaddu himaniiru. Dameewwan daldalaa investimentii ce'umsa tekinooloojii fi barnootaan hidhataa fi tumsa waloo cimaa uumuuf hojjetamaa akka jirus himaniiru. Imaammanni dinagdee hunda hammate akka babal'atu gochuun sosochiin daldalaa haqa qabeessa akka uumamuuf hojjechuu fi sagantaalee misooma waaraa garaagaraa deeggaruun carraa badhaadhinni waloo keessatti mirkanaa'e addunyaa hunda akka ga'uuf uumuun akka danda'amus himaniiru.